مسلم ما نكاه عذر ما نكات وغني ما نكاون اسلام ما نكاه يورد الباچو بمنتو بمنتو waan isa dhayaaraan itti fakkaatu gattaa'edha waan isa qalaaraan itti fakkaatu fuudhanii galaniini haala jireenya biyya isaanii aadaa biyya isaanii afaan isaanii barsiisan jedharraachuu manatti hin galanii jechuudha. Ummanni kun ummata isaa galata oole akka ta'e raachuun gara keessaatiin makii amansiisee jira. Ilaameedhaanii makii waliin haasa'anii makii amansiisee asitti garuu inni kolfaanii ni taphadhaanii ijoolleen tun akka obboleeyyan kiyyaatti na dhiyaatanii turanii yeroo qabsoodhaaf gara biyya Hindii imalesanii kanaafuu narra hin laalin waan jedhu wayii wanna jedhan malee raachuudha. Raachuu jechuun ani hin beeku garuu boottii bakka nafsee bakka dubbachuu dadhabdee waa'ee isaa fudhamaan natti haasa. Yeroo takka yoona hayyamtanaaso itti fufi galatooma ulfaadhaa carraan kennuu keessaniif. Gartee namni kuni wal barataa namni gariin hiriyaa waliif ta'a namni gariin akka obboleessaa waliif ta'a namni gariin ammoo jaalallee walii ta'a. Garuu akka anaa fi maakiin haasawa qabnutti akka isin illee keessi naa ibsitetti ani raajuu natti tolaa naan jedhe. Natti tolaa miidiyaa irratti wanni inni godhullee hedduu natti tolaa. Jaalalatti akka dhuftutti ammoo akka bultiitti yoo deemte karaa hundaanuyyuu filannoon koo suma waan jedhu wahii naa ibsuu baatullee amala shamaraatiin beeytaa xiqqoon saalfatti ani immoo irraa hubadhe waan kana saniifuu isin akkas naan jechuu irraa ani ammoo waan kana isinitti himadhee waan kana karaa san akka naa xumuramuu barbaadeti akka an haasaa waliin qabutti akka isin jaalala dhugaa naaf qabdu irraa hubadhe garuu raajuun natti tola naan jette raajuun natti tolaa. Malee waan biraatiif waan yaada hin qabu waan jedhu. Natti tolaan sun waa'ee maaliif jettee gaafattee ati? Natti tolaan sun waa'ee maaliif jettee gaafatte? Gaafadhee natti tolaan sun akka obboleessa kiyyatti ilaalaa akka hiriyaa kiyyaa nama waliin taphadhee kolfee waliin nyaadhee jiraadhutti ilaalaanii garuu akka abbaa manaa kiyyaatti yookiin akka jaalallee kiyyaatti ilaaluuniin naan jettee na ibsite. Saniifuu kanallee akkasiin naa hubadhaachuu barbaadetti. Beeta amma dubbiin shamara kana hamma fete jaalattus ani muuxannoon qaburraa abbaa fete jaalattus abbaa fete dhiiftus waan fedhe qabaate waan fedhe dhiisee shamarran nama arraan siin fuudhaatii ka'ii jechuun jaalatti dhugaa rabbi yoo dubbanne ogummaan qaburraa. Dubbii kana garummaa miidiyaa irratti haasa'uun osoo keessaan dhuunfaan haasofne gaariin ta'u moo kaliifaa moo akkam? Akkasin jettanii. Dubbii ija mataarra wallaanan jeni asumanna dubbannaan dheenya kanas beektaa ni kaasee keessaan dubbannaan jeni ammas ni kaasee soo akka waan gartee ani wanni biraatiin ibsoo daadhee saalimmaa kiyyoon fuune waan gurbaan aashitti teenyaas kan dhabnuun fakkaachaa jira dubbii sanii sodaadhee sii galee. Dirqama maakii raachuu dhiistee saalimitti heerumuu qabdi dirqama kun. Egaa keessaan haasofne jettanii keessaan haasofne dhimma kiyyoo akkam gooteeti akkanumatti dubbii bishaanitti naqxee biran kutini. Dhugama beektaa amma waan sunillee akkuma jiru qabadhu dhimma kee ammoo kunoo ishee as jirti isii wajjin immoo haasaa wanti jennee abbaa duratti illee namatti himanii beekte maaliif akka isin akka icciitiitti natti himte. Saniifuu akka icciitiitti sitti himee waan sana osoo deebii si beekse wayyu maashaallah deebiin ammoo waan ajaa'ibaati gaariidha waan keerii qabu. Yaa maakiin as jala jirti? Maakiin as jala baate. Ati harkuma jirte yeroo isin seentu yeroo isin baate si yaabuu ija waa jaalatte tana barmiskiina. Akkuma na eddi Hamzaa na eegdu barra amma nama keeppii godhate hunda Hamzaa se'ee haga afoo bahee fuula keessa laalee baradhu baattan bakka. Jaalallatana waan nama gootu. Dila tokko miidhamtee barni goddaamtee bara eega kaa yeroo dhuftee kana bara irraa hin si beekaa bara hedduu jaalala qabamtee bara onneen ta'e lafa. Nama keeppii godhatu hunda haga afoo bahee fuula keessa laalee argutti Hamzaa na fakkaata. Amma kan Saliim Hamzaa wal fakkaachuu. Namni keeppii godhatu hunda taana.
ummata arabaa arabni kun irra guddaan isaanii mooluudhaati ummata arabaa kan kaayiroo keessa keeppii uffatee deemu nurratti maramtee balaa nutti hin buusini suuqaa jawaabaan tan keessa deete. Waan ajaa'ibaa maashaallah namarraa keeppii fuudhanii kaayiroo keessatti arab namarraa hin to'atu. Yaa maaliif akkasii waan Hamzaan bakka namni itti wal lole osoo waan fedhe ta'e balaan fedhe gadhaabataa laate bakka namni itti wal lole nagu bar hin dhaabatu bar. Hamzaan moo? Hin dhaabatu bakka nam. Du'ee bada malee. Ati koi baatuma sadeen kana keessatti amala isaa kana kanaaf faste barna namni koi anuma qofa moo dubbiin kun nama hunda gaafii taa'aa Dhageeffadhu kaa guyyaa tokko osuma waliin deemnu beektaa akka tasaa akka biyya kana seeneen na dhukkubee ture. Achumatti gara mana yaalaa kana osoo naan deddeemaa jiru. Ofirran na laalaa ofirran na eegaa deema. Osuma ofirran na eegaa deeman isa duubaan deemaa jira. Akkuma abbaa daraartuuf haadha daraartuu sanitti qabee osoma naan deemaa jiru. Keeppi kana muuzii bu'ee muuzii hambaa tana garagalche. Muuzii karaarra dhaabanii saliimni beekaa jechuudha. Mukatti karaarra dhaabanii. Achi keeppi kana yoo jisse namichi Hamzaa kiyyatti feeqqisee lafaatti ol ka'e namichi araba feeqa. Agana reediin ammoo isaa waliin jira reediin as garagalee namichaani. Dhiifamaa jedhe namichi dhiifama dideetumaan ol. Hamzaa reediin dhaabatee namichaa walitti haasaa Hamzaan kiyya fuunna meetira meeqa fagaate. Maal fagaatte jennaan waan ofirraa qabnuun argitu maal barbaadu. Lubbuuf deessa gaaf takkaa'oo abduseen. Gootummaa namni isa ga'u hin jiru bada inni gootummaa namni Hamzaa ga'u hin jiru gootummaa dubbachuudhaaf namni Hamzaa ga'u hin jiru gara gootummaatitti jechuudha. Hin beekon Hamzaan bar nama hantuuta suuqa jaawaa keessaa san hin sodaanne sadii hin beektan amma hantuuta amma asliin jedhaadhee suuqa jaawaa san Hamzaan hin sodaatu nama hantuuta sayyoo argee Waayidoo asliin wandoo hin jaalatu in sodaata nama caala hantuuta sodaata. Hantuuta maqaa. Amma asliin deemiti lola kilaasha dira lola dhaqi jechuu wayya hantuuta suuqa jaawaa san ajaanan jechuudhaan illee akkasuma guyyaa meeqa lafaan na dha'ee beeka hantuunni sun. Hantuunni Hamzaa jechuun nama hantuuta sana akka kuwwaasiitiif hiitee bira lufu jechuu. Oh my god. Hantuunni guddatee nama sodaachisaa. Gaafa ho'i bari waan ofii fi Hamzaan wal dhabanii turanii beekte akka jaarsatti dha'inee turre ana reedii aslii maal jennee keessumaan haasaa turre guruupiin beekta. Mana osoo jiranii Hamzaan keeppiin irraa bu'eera beekte. Waan ofiidhaan eenyu kasi bira ciisee adree kareef ciisuun anaa miti jedheen bar isuma keeppii irraa bu'ee ciisee ka'ee keeppii godhatee eenyu sun jedha. Oi haadha faatee ekspiriyeensii qabdurraa warra keeppii uffatu kana warra rifeensa hin qabne kana jechuu yoo bira rafanii harka kanatti harka mataarra babaasan akkamii waan kanarraa waan dubbatu waan agartee jira. Moluu Hamzaa ni lallaafti moluu bareedaadha. Amma bar isaaf moluu isaatii fi moluu isaa zeenuu asiin dhiyoo tana laaboraatoorii geessaniiti. Abadan moluu teessanii irratti rifeensi biqile jechuuni. Ilama qiyaamaa jedhanii hin didan. Moluu irratti rifeensi ba'uu miti isaa fi isaa zeenuu jechuudha. Hamzaa bar rifeensi isaa malaatee osoo hin ta'in kallachisaa duratti ba'ee bar. Duratti guddate. Laalla shamarran tokko miidiyuma kanarratti hin dhagee namni guddaan akka kiyyaa hubaa hundallee hin dubbatu. Harka kana jaarsa kiyya harka kana yeroo mataarra babaase akka nama dabbaa kara duubaa kanarraa harka babaasee na fakkaata mataan kun akkas waan. Waan kana kamil laaltati gaafii kana kamil. Hamzaan luka dubbachuudhaaf yaan guyyaa takka isaa keeppii bafatee argee hin beeku. Akka tasaa ta'e yoo keeppii bafatellee kun amma argita shamisii amma diimtu shurraaba diimtuu amma ofirraa qabu san gulloo qabdi. Isa san uffatee akkanatti rafa jechuudha. Harka ofii akkana kaa'atee. Kana namanaaf.
osoo du'ee lubbuun isaa baateetii harki isaa sun achirra gadi hin deebu gizee kun gadi bu'ee baratee jira waan ta'eef kun gadi bu'ee jedhe kanatu asitti deebi'e. Okay, dhimma lammaffaa irratti yoo namni fakkeenyaaf wanni na dararaa qabaa jaarsi xiyyaa takka amma Somaaliidha yoo isiin afaan Somaaliitiin dubbattu hin dhagaa jaarsi kiyya keeppii uffataa keeppii yeroo uffatu yeroo hirriba irraa barra fullee firraan baasu yoo amma harka mataa irra baasu waan biraan dhagayama yoo nammas kiisiin godha keeppiin kun addana dhoyti maal waan akkasii fa'a amma waan akkasii fa'a wanni keeppiin adda si dhoyteen beektu keeppiin isaa adda si dhoyne mudur. La Hamzaan sanitti waan nama sanattalee gizee kiisingii godhu keeppii isaa kana duuba deebisa. Garanatti duuba kana deebisa asin ammoo noormaaliidha bukkee noormaalaa miti gizee kiisingii duuba kana doorsee duuba kanatti deebisa. Baay'ee nama dararu walumaa galatti Hamzaa waliin jiraatte jechuun baay'een dararamtu. Duuba deebisuu bari Khalifa isii bira dhaabatee duubatti hin deebisuu bar balbala cufatee duuba deebisee dhufee isii bira dhaabbata. Because yeroo duuba deebisu hin mul'ata beekte isii duratti duubatti hin deebisu dirqama seena achi seenee as ba'a akkas malee namni wannoon jedhu garuu beekta amma waa takka jira amma keeppii namni barate beekta wantiidha hedduu waan biraa barachuu hin danda'u anamma fakkeenyaaf keeppii nama waggoota hedduu godha keessa tokko shamara takka wajjiin seenee isiin fedhii keessa soo akkana jettuu mataa yoo na tuyte biraa ka'ee deemaan. Bakka injiru seensarri waan qaama kiyya hunda mataa kiyya gubbaa jira. Bakka sargiitti namatti hin kalooytu. Namarraa achi fageessee ta'e. Bikoo sirraadhaan kaa. Yaa dhugaa kiyyaa sirraadhaan irraa fagaattee teetta. Yeroo namni taphachuuf deemu nama amantu nama 2-3 wal bira dhaabbattee taphatta malee nama 50-60 seennaan salphatte kaa. Kooyi ogummaan qaburraa waan tokko isin gorsa isin warra koofiyaa uffatu kana. Wanni kun akka tasaa hin bu'aa koofiyaan kun amma fakkeenyaaf fuula kana dura waan akkanaa kana qaba fuula kana dura waan keeppii addarraan akkanas dhaabbattu kana akka tasaa tuqamte namarraa buuti wanni kun waan fitti wanta godhanii deemanii miti. Akka yoonii fi keeppiin kun akka tasaa bu'ellee mataan keessan hin mul'anne koofiyaa akka darasaan gizee barnoota diin islaamiif deeman uffatan takkaa jira adaadii takkatan mataan nama maxxan takkaa jira. Koofiyaa akkasii adaadii san uffattanii yoo keeppii teessan gubbaarraan uffattan akkamii amantummaan hin jiru maali haati faatee yaada qabdii kanarratti. Darasaa fakkaatu. Gingilchaa qabdi. Gingilchaa qabdi waan ta'eef achi keessan gizee gallaalan qabiyyee nama argan waan ta'eef keeppiin sun hin taatu. Anamma rifeensa ni qaba namni rifeensi kiyya arge baay'inaan hin jiru. Jireenya ittiin fakkaatu garuu. Rifeensa ni qabaa. Of course ni qabaanii namni arge hin jiru bara. Iyya hin jiru namni arge. Kaayiroo keessatti duraan yeroo takka baasan jedhee. Rifeensi saliin jechuudha bakka kana hin jira bakka kana hin jira bakka kana hin jira bakka kana hin jira. Hamzaan amma barra. Bakka kana akkana qorooramee malaa ta'e bara akkana kunoo saanii bakka tana kaatee saanii shiroo yeroo mana hoteelaa seentan barbareedhaan yookaan ammoo iddoodhaan saanii. Hamzaan akkasitti irraa tumate malee kana ambar Hamzaan bara rifeensa bareeda qaba bara yoo qaqqabattee yoo rifeensa tolu. Hamzaan akkana qorooramee irraa dhumate. Ka Hamzaa galatu mala sappoort nu gochuu keetiif Hamzaan bari ka isaa kuni fuuldurri isaa kun wanti agartee jaldeessaa hudduu jaldeessaa akkas fakkaata. Akkam as keessa teettee Hamzaadhaan hudduu jaldeessan jedhiniiti qajeelee haasa yookaan gasi darba'ani hancufsiisan fedhini waa'ee isaa badaa dhaga'uun fedhu. Hamzaa jechuun Hamzaa isaa sanii miti Hamzaa keessanii miti bara. Isaak Zeenuu galchime Isaak Zeenuutis har'a wallee hiriira koofiyyaa na fakkaate namni hundi as jala har'a sirna diddaa koofiyyaa na fakkaatti Isaak Zeenuu galchi. Isaak Zeenuu miskiinaa dhiisa Isaak Zeenuu. Isaakoo. Yusuf. وندنا أنت سالم وندنا
waan barbaadden hin qaxxaamaan mee mataa keerraa intinaarraa keeppii kana fuudhime kan Hamzaa hudduu jaldeessaa fakkaataa hudduu daa'imaa fakkaataa maali kan jedhu. Saalim yoo dhiira taate irraa kaasi yoo dhiira taate wallahi waan bada si qaxxaamaan illee. No way akkam beektaa ila tilbilaa Hamzaa tilbilaa. Amma akkam beektaa? Ammaan an dhugaa rabbi an taraa qaafis bar kan isaak zeenu kun isla kan isaak zeenu kun akkuma keessan kan siifi kan Hamzaa kanatti akka guyyaa iidaa rafaa amatarraa deddeebi'ee nu dhufu kanatti eenee laata yoomuu baafatan jennee eegaa turre. Isaatu bara akka nuti isa ajandaan godhanne akka nuti isatti wanni godhannu nu godhaa ture. Yoo dhufe akkana jee akkam jirtan jee akkana godhatee seenan mallaataa sana firraachi banee. Isaak dhiifama wajjin ifaa tokko nu dhaamsi. Ankumaara dhummatatti taphadhee bar. Akka namni muudii natti hin qabnedha muudii uummatatti qaba dura guyyaan. Kana jedhee namni malaataa kan koonee gubeeta. Ne Hamzaarra sheer godha guyyaan irra sirna diddaa koofiyaati Hamzaarra sheer godha. Hamzaa kottu seeni. Hamzaarra sheer godha. Ayyoo. Hamzaan bakka malee jira. Intalti as jirti lakkee dumaashiin arma jirti dumaashiin as jala jirti muno. Wannoo de lama qabdi. Viidiyoo nu godha. Saalim viidiyoo nu godhime. Wallahi. Algar jira. Nuura amma sa'aatii galmsuufi. Zaa kana ni. Qilleensa fudhachiisu mooluu isaa jechuudha. Akkana qilleensa fudhachiisa. Hamzaan amma hagatti tanaan irraan fuudhu du'ee badama. Akkana godhaa warri isaak zeenu bara hariifaa bari isaak zeenu warra magaalaati bara. Inni bara akka isaa akka guyyaa iidaa rafaatti mooluu isaa yoo magarreennee yaanne isaatu nu godhee akkana godhee seenaa mallatti godhee feesbuuk irra poosti godhaa waa hunda godha bakka namni hasaa kana dagatee iyyuu. Amma laaltan Saalim tan akkamii ta Hamzaa tan akkamii yenneeti halkan guutuu akkana ijaanee qabulle. Kaamzaallee gaafa tokko xiyyiiti kallachasaa irratti qabde xiyyiiti kallachasaa irra qabde Hamzaan keeppiin fuudhu xiyyiiti kallachasaa irratti osoo qabde. Ani yoo viidiyoo noo jinaa saa'u misenjeraa yoo haasoo nu baafatee haasa'u immoo dhugaa. Rabbi guuttatte guyyaa takka wayii arge garuu guyyaa takka wayii sanuu maal godhe isaa Chintibeetii keessa dhiqatee ka'ee gadi ba'u mana reedii jirra. Anaa kifilii keessa gadi ba'u ifaan bade. Jidduu tanatti kun taf jedhaa osoo deemu tasa harkaan tuqadde. Ijaan garuu iyyuu gaafa abduu san irraa buuse san viidiyoo san harka sadii irra deebi'ee ilaale. Hamzaan gizee keeppii godhatee dhiifte Hamzaan gizee laficha wal addaa bar. Yeroo akka tasaatutu sommaa. Akka nama lammaffaa uumametti baqattaa bar siluma baay'isa wayii Hamzaan kan inni qabu siidaansaa malaaxaa isaati bar namni kan inni jala yaa'u yoom malaaxicha argina yoom rifeensa isaa argina jedheeti dheengadda harkaa mallaxe malee qabeenyi inni qabu malaaxaadha bar kan Hamzaa. Bar asiin dura bar doolaara kumaa qabsiisee kun kakatee kun doolaara meeqa qabsiisee kun leenca meeqa qabsiisee Hamzaa lafuma kaa'imee jedha didee abaarsi uummata kanaatiif naasuun uummata kanaallee wayii nama buuftiif gaafa kaani abduusee irra biratti irraa buuti. Garuu wallahi dhugaa lafa dhaabatee garuu ol jedhu keeppiin tuleessa si beeka jette. Amma fakkeenyaaf namni hedduun waan uffata godhachuu qabu kee amma fakkeenyaaf namni gariin surree godhataa surree akka qabattuu irraan buune yookiin qulfiin irraa hin baane namni hedduun ni eeggataa beete akkuma itti barattetti waan ta'eef jechuudha. Namni garii ammoo mudawwara godhachuu ajaa'ibaati jedhani kan sadiin kun jedhan akka inni itti fokkisu jedhan kan sadiin. Elaa buqqee nuti uumamumti buqqee isaan bareedu jedhani kan isaa waan akka luggee wayi akka dhaabbattee jedhani akka jettee jedhani. Waa tokko namni hin baqata jedhanitu arge kan isaa. Buqqeen sadii dhaqee osoo hin taane akkana jecha dhagayanii lakkoofsa tokko fakkaata. Inni kun asiin akka ka'e inni kun asiin akka ka'e bineensa bulguu fakkaata jedhani bar. Jaldeessa fakkaatami. Garuu koofiyaan keeppiin inni uffatu keeppii babbareedduu keeppii qaaliiti keeppiin inni Saalim uffatu maaliif akkas hin beekan?
waan inni dhoskee deemaa jiru mataa sanitti yoo doolaara miiliyoona meeqa baaseetti biteedhe waan keeppiin sun dhoskaa jiru namni rabbinuun dhoskine bara gatiin keeppii baay'ee xiqqaate. Amma beeta lai amma odoo amma rifeensa hin qabaatini maallaqni keeppii sanitti baasu iyyuu osoo rifeensa dhaabbadhee ni dhaaba garuu rifeensa ni qaba namni rifeensa kee arge hin jiru tokko sanii lammaffaa ammoo beeta ani dhugaa dubbachuuf wallaahi surree kiyyarra hedduu ka eegu keeppii kiyya eega dhugaa sanii molla gaafa wayii biichii dhaqee wanti kalifa bakka bishaan daagaan jiraame biichii wayita deemtu kana deemee keeppiin seenaa yeroo baay'ee keeppiin seenaa qumxaa godhadhee boodii hin godhadhu asii ol qullaa jira garuu keeppiin godhadha qumxaa godhadhee seena beetee bishaan oduma kana seenuu dhiqadhee bahee ergasii ansoolaa goyfadhu paantii uffannoo qumxaa ofirraa baasee goyfataa haaraa beetee wallahi ansoolaa narraa gadi akkana bu'ee dhiisee dafee keeppii qabadhe garuu ansoolaa narraa bu'eera waan isa jaayu keeppii gubbee dhufte dhugama siin wallahi waan dhugaati wallahi hagas takka sensitiif ta'eera beete saniifuu kuni waan addaabsite waan si barate garte waan kunoo jireenya kee si baratee waliin akkasi dhufte wahiiti anama waan sargii fedhe ta'ee du'a fedhe ta'ee masgiida ta'ee bakka fedhe keeppiin seenu. Yoo salaatu akkami salaata lafantu keessa raambuu? Keeppii duuba deebisaa wayita salaatu ani keeppiin kiyya fuuldura isaallee cufaadha. Oo duubni illee cufaa jira jechuudha. Keeppii dudubbisaa cufaa barbaadeen dhabe lamaan tokko wayiin qaba siin irratti beekamtee dhagaa dhaqxe irraachi naa ergime galata qabda. Akkana jedhama kun wala. Namni waa'ee si beeku. So oyi Saalim waggaa meeqaaf uffachaa jirta si keeppii? Ani waggaa I think waggaa 13 waggaa 12 waggaa 13 fakkaata. Oh my god. Ay ni turte boo. Baay'ee turte. Xiqqeen irraallee ani kunoo ani faamilii keessa ilma dhiiraa hangafa ana jechuun kan shamara osoo dura jiraniyyuu ani ilma dhiiraa hangafaati akka ilma dhiiraa hangafa ammoo yeroo guddisanii beekan akkuma adda godhaniiti waan inni barbaadu fa'a godhanii fi guddisanii keeppii xiqqeenumarraa baradheen waan guyyaa keessatti dhufee miti akkasumatti barataa dhufee garuu waggaa 12 ofirra baasee hin baasu. Yaa amma asirratti ergaan dhumarratti ani qabu yoo jiraate hawaasni Oromoo kan TikTok irra jiranii fi kan miidiyaa biraati irra jiranilleen warroota akka artistii Isaaq Zeenuu, Saalim Umar, kabajamoo obbo Hamzaa namoota hedduu jira warroota keeppii kanaan rakkatan Naziir Nuuraatillee namoota hedduu jira warra keeppii kanaan warra amma Naziir Nuuraa biqilee fi bar waggaa 21 deengadda kabayyata. bareedduuti yoo wanni warri biqilee fuula kana gubbaa waamu mul'atan malee karaan duubaa jaldeessa fakkaata dhaggeeffadhu. Namoota awwaanan ta'e isinitti meera asitti rifeensi dhaabamuu jalqabe naan jedhamnaan ramadaana keessa sayyuu diiskaawuntiidha naan jennaan birrii gamaaf gamanaa lilliqeeffadhee gurbaan tokko na fudhatee dhaqe beektaa ofii dhaabbateera. Dhaqnee rifeensa dhaabbachuun naqe akka namaa achi ramadaana keessa beektaa. Annan dhaabbadhe takka yaadeen beeku bakka anatti hawaa akka banii waan argeedhanii dhaabbadhu waan arginaan jedhani gatiin isaas diiskaawuntiidhaadhan. Sumaan gurbaan tokko ofii isaatii dhaabbatee na fuudhee dhaqe. Tole jedhee. Gaafa naqu sana jechuudha akka waan gaafuma sana dhaabbadhee galuutti rifeensa kan koo durii kana yaadadhee tan jechuudha gammachuu kana ituun irra fidin bule gaafa sana. Achi barii kana qabannee fagoodhaa dhaqne. Gaafa dhaqnee jennu rifeensa kana mulluchi gootee narraa haaddee gennoo ta'u wayiiti harkisii kun hin lallaafa. Narraa haaddee waa tokko intinaan taane akka nama ciisinaan jette garaadhaan naqee ciisee. Garaadhaan naqee ciisee madansashaa kana fuutee mataatti calaa na goote waa tokko mataan kan koo miti. Irraa haramu haramanii fixanii. Achi mataan kan koo gatii guddaadhaan gurgurame ta'ee hin beeku hedduu isaa buqqifatanii mataan kee dhaabamu galinaan jedhan. Wanti ajaa'ibaa erga rifeensa kana guuranii geessanii booda beekaa rifeensa duuba kana irraa guuranii geessanii